Kan barbaadu caalaan ilmaan isaatti deebinan fadhu ilmaan isaa furatee haachi dhaqu. Maal beektaa? Rabbiin waan takka hamtuu fakkeesseeti toltu si baasa. Toltu si baasa. Maaliif waan kana jaa? Ta'uuf hin mala. Ani irra abbaan fedhee isaa nammu fotu, abbaan fedhees qubaanan laatu, abbaan fedhees kanaa jee hana jibbu sin dhiisu. Boru. Akkumaan duratti si kaasuu yaaletti qabsoon teenya karoorri keenya xiyyeeffannaatti deemtu sanii fi bakka xiyyeeffannaa keetii san akka galmaan geenyu qabsoo sanatti jabaattee na dhukkubaa odoo hin ta'in. Na dhukkubaa odoo hin ta'in. Zakkoon hin fayya waan akkanaati irratti. Bakka takka bakka diinni keessi jeesuudhaaf sitti deemutti ni fayyitaa fi. Bakka diinni keessi duubaayii barsi jeesuudhaaf yaalii godhu jiraatiin jaalitti tarkaanfiif gootamoo lafaaniif dhoofte zakko. Lafaaniif dhooftaa. If jajjabeessita. Dirqama aniif jajjabeessee jabaachuun qabaa. Ani ma beekodhaan isinirraa yaa ta'e jibriinis khalaas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Laalaatti jita biraa namni dhaleetu garaani baqeeffatan akkumaan dhalee garaa baqeeffaddeet ittiin ilaalu jira basiixa. Kana maga dhalee amaliyyaa godhate. Miilaa nin fayya. Xoraa waliin na deebii alhamdulillah. Maali beektaa? Ani laanqaarraa takkaa gammachuu waa nyaadheen beeku takkaa gammachuudhaan wanta jeen beeku. Gizeen an silaa fayyeeti waan kana keessaa achi bee alhamdulillah. Tabiraa gaafa kaanis na ariite gaafa kaanis akkasii garuu gaadduu taatee isii guutuu turte beekaa basfaa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Galan rabbiif haa ta'u. Zakko arra keetii boru hayyaa ta'eeti guyyaan. Leengadda nu dhukkubu jira arraaf maali? Arraaf alhamdulillah fayya qabna. Atis fayyaa jira anis fayyaan jira. Sila achiin kunnee sila takka ati achiin kuttee dhabamtee si kuchiifte. Sila takka ana achiin na jeefte. Arra galmisii galma geessee fi qabsoonsii galma geessee fi wanni isiin barbaaddu guuttattee muraada sii nyaanna. Wanni takka bakka kanatti wanni isiin muraada sii guuttatte numan jiru. Tana beekati. Dhageessee kaadhimaan siitis waan irra walii galan qabaniinsa waan jiru agarre. Kaadhimaan sii waan ajaa'ibaa waa jiraatu. Firiin. Ani ifii taa'an jiru. Badilaa hibii ofirii ari'a. Akka ati dhayitee fuutu fadhamoo akka anan dhaqee fuudhu fadhamoo haadatti hin akka harkisnee achi keessaa baafnu fadhe. Eessa keessa jiranii osii? Hidhaa jira. Duba teenyaafuu ta'a addaatti jira nuti. Tasaaf baafna hidhaadha. Baafna isii bira geessinaa duba isa hoo? Akka jiwaatee hojii miidhu. Mochii dhaquuf yaalii qaba jiwaatee hojii miidhuudhaaf. Namni itti dhaabbattu. Nama bira dhaabbatu narkuu itti Oromoo. Narkuu tasaasan malee. Maali? Qabsummaan qabsaawaa jiru inni dha kana fi nuti kaayee firii nuti kaayee moo isaa kaayee firii hidhaa kana jaalalsiitti hidhee kaayee namni jaalalti namaa hiikee keeyse yoo abbummaan irraa qabame san dhufee baase malee naaf itti baasuu hin dandeenye firiin sirraan qabamne narraan qabamne kana keessatti furmaatee irraa qabame sodawaasaa furmaatee qabaaf ammoo humna godhatee jabaatee jalaa didee jaalala tana jalaa hin didaa je'ee sakkoo firiin taattaafannaan ni baha jalaa. Lubbuu isaatti dhugaa himee abdii muree jabeenya dhiiraa saniin lubbuu tiyya tana dirqama dhugaa himaa intatti tun humnaa oliiti dandeettiitii yaa miti. Gurbaa tokkotu ture beektaa ganda keenya keessaa nama umriidhaan xiqqoo bubbulee kana guyyaa keessaa waan takka waan immoo inni takka namaa simmiyeessa. Kana akkamittiin fuudhin mi'a nuti agarre tana arguu qabda akkamitti akkatti irraa turtaa jee bira dhaadatee beektaa. Gizee kana duuba hin jaaladhennaani aboo akka keetiif bubbultee jirti siifillee ni taati intalaa buluu tana si dhayinaati akkami jeeniin mareetee. Akkasumas si qajeelche dibara goota lafa turte tan lafa turte si qajeelte yoo fuudha dhabdee ta'e. Gizee kana bira dhaqee salaamee walii galchanii biraa galee miree harka manaa maal manguddoo haasofituuf kana harkeensa. Aboo kami qaalimaan ta'e taate gaa'eeti biyya teenyatti dimisha jaaniiti gisee fuudhuu deemu namni guuzoo warra sodaataniif oolaa beeta. Guuzoo olan kadhattee faa nama geessite. Nama walitti qabdee hiriyoota ka'e dunguruufis haa ta'u akaafuufis haa ta'u waa hedduutti hirmaata gaa'aa dimishni namni beeku ni beeka. Ni faama kafaamu asirraa hooyyee. Gisee kana adeemsisaa kanuma akka firee kanaa beeka. Gisee kana maqaan isii Khadiyyaadha. Awwa kam Khadiyyaa walii galtanii sii taatee jennaan gaggaba xilu. Gurbaan. Maaliifi waan hin beekne itti seeni. Waan takkaan arginu. Sodaadhaa fi sii waan san keessa hin beekne sodaadhaan gisee itti seente wanni sun maal taati rifaatus taati.
Dhugaa keetti rifattee akka waan takkaan argina agartee miti reeta. Gizee kana Khadijaa kan wal taatanii gizee jee Khadijaa deebisuu jira gaggabummoo halau jira. Zakkoo namni maal siidhaa mani beektaa amma gurbaasanii dubbiin gurbaasanii maal siidhaa namni kajaartiin irraa duute tajaarsa irraa du'ee jira sandaqee fuudhe jennee lafa jirti. Namni waan akkanaa tana siidhaamaa. Sanii maaliif lafa turteetii tana hundarraa'u. Sanii maaliif waan kana kaase firiin sodaa ifii qabuu fi jaalala isii qaburraa ifidhee namaan na hidhee bakka tana keessaa ba'uu hin danda'u na baasu. Anaa dhufee si baasaa? Hayyee obsi tamaam. Rakkoon qabu tabaasichaa. Eegana baasaa uka ja'u ta'e firiin rakkoo tana keessaa. Arrani baafnaa boruu rakkoo isa jetti deebi'oo. Rakkoo jaalalaa tana. Ani mana namnummaan tokko namni nan beeyne wayii namni isan beeyne tokko itti dhufee hawa furmaatee si dubbisee hojaaniin akkuma gurbaasanii gaggaba qotuu na fakkaattiyu. Gaggaba maal kutu kana ciccal nu ja'a. Amman tachitti tidhayine si baafnaa furmaatee tana jalaa jenneen ni gaggaba. Furmaateen qabdee kan qabdu isaa. Isin isin jaalattuu beeki. Isaa jaalalasiitiin du'u jira malee humna isaatii oli dhiibachuu jira firii wanni isa mudhii kutu jiru tana. Jaalalatam jaarsi lammanfaatis dhufee fi ati kasizaffaat taata. Kun jaarsan ta'uu dalayduu taa'aaf malee jaarsasiitiif dalayduu gooti malee kana muslaa'aaf kana naanneessu jirti malee amma inni qaba'u taanaan nu hojii bahuu qaba. Sanii takkaallee nu heerumaa fi akkuma dheeyitii jaani beekta. Akkuma dheeyitii hin sodaatinii jaani beekte. Kanaafuu atis waan irratti xiyyeeffattee qabda. Haqa namaan tuyne haqa keetii. Intooni nama salamutti hin jiru zakkoo. Yoon kalaxa jiraadde ani zakkoo waan kalaxaatirra jiraadde hin seenin na wajjin kalaxatti. Yoon kalaxatti jiraadde caalaa na wajji miidhisiin hin jenne'an. Har'a caalaa miidhee boru ilmoon tun diina na godhattii beeka zakkoo. Ilmoon na bira jirtan. Atillee ilmoo tanaa fi ati walitti diina si godhe. Hin irraanfattu wanni tuni beeki. Waan dur abbaan abbaa keetii dalaguu ture qistaasan siif himanii. Ni beektaa waan tanaa. Bar abalu kana waan akkana dalaguu ture abbaan abbaa keetii siin jaan. Ni beekta qistaatana. Saayiba geele abbaa ummaa teetiitu abbaa kee kana miidhuu ture janiin ilmoo tana. Hin oolamtoonni tun. Hin oolamtuu dhugaadha. Kalaxa dalaguutti hin jirruu zakkoo. Ilmaan isaa keessatti deebi'ee caalaan ani barraa ani irraa ta'a ilmaan isaa haa masruufatu. Tana keessatti beektaa rabbiin gabbu'ee waan akkasiin godhu. Dhugaa keeti. Kadhaa ati kadhattu sababa sii godhu. Ani waan takkan barbaadu caalaan ilmaan isaatti deebinan fadhu ilmaan isaa furatee haachi dhaqu. Maali beektaa rabbiin waan takka hamtuu fakkeesseeti toltu si baasa. Toltu si baasa. Maaliif waan kana jaa ani irra abbaan fedhee isaa nan mufatu abbaan fedhees qubaanan laatu abbaan fedhees kanaa jee hana jibbu sin dhiisu. Zakkoo si jibbee si dhiisee arra namni waa sii godhu ni jira. Arra yoo si dhukkubsatte namni waa sii godhu hin jiru. Abbaa fedhatee haadha teetii fi abbaa keebicha kan bishaan si obaasu. Ilmootii yaa ilmoon tun arra dhukkubsachuu jirtii jee obboleessaa dirqama obboleessaa san hanga feetee walii aara qabaattan. Arra obboleessaa kiyya horra koo keessa jira jee dirqama ati dhukkubee lafa dhoofnaan si yaamama aara fadhee qabaatee. Hayyee kabiraa eenyume? Kasi dhufu. Biyya tana keessaadha abbaan keenya jiraate hin jiru. Obboleessa kee tokkocha. Maammiin arra bilisee fi Aishaa fi sabaadhaa fi bishaan fuul godhee. Fuul maal godhee boo? Fuul godhee fi burusa akkasii fuultee yaamama hin jiru. Nam tokko hin jiru. Maammiin muslaa isaatiif dhaabbatee bakka san. As keessatti dhaamsiniin maammeefis qabu. Bakka okkotee waan hin nyaanneef gubattu hin ta'ini sababa ilmaan Oromooti ilmaan obboleeyyiin kiyyaati. Eessatti? Obboleeyyiin isaan obboleeyyiin isaan. Yoo namni akka isitti isin amma jaarsisiirraa naate qabachuufis hamtuu keessaa baraaruufis haqa qabdi akka amantaattis akka aadaattis. Maammeen haqa maalii qaban caalaan ifeenni caalaan taatu haqa saayibummaa qabu. Maaliif isaan hundarraa achi facaasee formaata achi facaasee naan wallaana jee qulqulluun ta'in isiinoo taatu dhugumaan jaarsa kiyyaa namichi kun jettee kan ayaarraa eeggatu taate isin hundi dhaabbaddaa naan wallaana juwaadee jettee hin jenne. As keessa maali beektaa? Ajjeesuuf deemti darraa baaquu jettee. Jaarsa kiyyaan innaawaa haftee gurbaan kun dhiiga kiyyaa ilma Oromooti. Rabbiif jechaa wallaanaa odoo jettee. Bareedaadha. Bareeda silaa akkana jettee maal jirti siin jara gabbaattee ajjeesuu deemti moo maalii? Ajjeefteetuma obboleessaa ajjeesa jechuudha. Isiniitu kana godhu jira. Kaanarraa ba'a. Caalaa kainarraa ba'i. Maamme. Hayyee
Tunundi khijiba. Maal fidu? Wanni tun hundi khijiba. Yeroo isaan baan maal fidu deemti? Huutee jeesuu deemti. Jaarsa seera biyya irraa dhufan fidu deemti. Juwaadeen kaa'if wallaalee immaa xabiis hin jiru. Zikkoo maaliin gurbaan kun fayyaadha nu biraa mana san ol seen fayyaadha bakka sanirraa waliin mana dhaqanii maaliin gurbaa kan akkana godhanii jirre kun. Tunuu gaaffii takka maaliin juwaadee akkana godhuu danda'an dila kana. Tunis gaaffii biraati. Waa maalirra juwaadeen dila kana hidhukkuba jedhanii dila kana juwaadee mukatti guuran. Gurbaa nagayaan gammadee taphatee. Koflaa adda baane. Hayyee baaskilee mucoon naannoo jira. Jawaati kanaa isa gammachiisuu feeti. Kanaa miti keekunoo kana ammaan siif fidee dhufe kunoo hoo. Jettee maan kanneen. Jettee saayikila xiqqoo qabdi. Qabana jiru gurguru beeti. Zakkoo maraachuudhaaf saayikila daa'imaatti kannitee oofiyatteen arra la'abaa xiqqoo takka fidee la'abaa tanatti taphadhu jechuudhaan fi itti kanne ilmoon tun gammaddeetuma taphattu. Yoon siin guddisa jee waan nama guddaatti kan inni guddatti. Haala daa'imaatti deebi'u juwaadeen san haffaaduma hidhuu fi irraa hafee barisii juwaadee haala kanaan. Akkam godhuu deemti. Akkuma gartee jaalaltii hanqa qabriiti kayyaan san jaalaltii jawaadee mana hanqa bahiinsaati. Dhageesse jaalaltii isaa hanqa manaa bahiinsaati. Mana deebinaan. Ta'isaa hanqa isaa beetiin jira fuulduraaf itti aana. Hunda caalaa ati yeroon sitti himetti. Caalaa dirqama naa fi ati zakkoo wal qunnamnee buru taates yeroo nu mijaa'utti anis xariiqa kiyyaan deemiin to'annaa godha maaliif naaf itti walitti dhufnee to'annaa godhu baannullee atis bakka jirturraa deemtee bakka irra geesse fiidiyoo naaf marta. Ammoo bakka san dhiyaattee hin marin hangaanii fi jala daliitee waa hunda cheeggootee yaa gucheeggootee bakka san fuuta. Anis amma niin fuudha. Cheeggodee waa hunda yeroo takkatti miti waa hunda wal qixxeeffannee lafa jalaan sirrii ta'eef namni hin beeku.